kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenya amma mana Obbo Fiixasaa Gulummaa geenyee maatii isaanii waliin wal barreetu gara gaaffiif deebii keenyaatti seenuuf jenna. Isa kanaaf ammas turtiin keessan waliin ta'uu isiniin jenna. Tole maqaa keessan daawwattoota keenya waliin warbalaa. Maqaan koo Fiixasaa Gulummaa jedhama. Tole Obbo Fiixasaan maatii fakkeenyummaadhaan beekamanidha jedhamaniitu yaada namoota irraa arganneen gara mana keessaniitti qajeelle. Isa kanaaf mee gara gaa'ilaatti akkamittiin seentan yookiis immoo yeroo gaa'ilaaf qophooftan sana qophiin isin qophooftan maal ture laata? Gaariidha. Nuti wal fuune amma naannoo waggaa 35 bara 74tti walitti dhufne mana barumsa tokko keessa barsiisaa turre achitti wal argine jaalalleen walakkaatti uumame. Sana booda nuti akka yeroo ammaa kana namoonni lamaan walitti siquudhaan gaa'ela kan calqabanii miti. Eeyyama warra dura gaafachuu qabnaayyuu warra isaanittiin iddanii xalaa ergee booda xalaa sanarraan eeyyamama warra shiiddan argadhe booda 74tti wal fuune waliin amma turtii waggaa 35 qabna jechaadha. Yeroo sana yeroo gaa'ilaaf geessan sana qophiin isin qophooftan akkam ture laata? Qophii egaa anis mana barumsa barachuudhaaf fedhii guddaan qabaayyuu ture. Barumsa kootoon xumurin walakkaadhaan hojii calqabe hojii barsiisummaa kana. Garuu haa ta'uu iddan ishee argee booda barumsa sanas kallattiidhaan alaa barachaa gaa'ila koos immoo jiruu koo gaggeessuudhaaf murteessee kara gaa'ilaatti seene. Jiruu keenya waan ittiin gaggeessinu naannoodhuma sana warri keenyas waan ta'eef abbootiin keenyas ijoolleen keenyas waan jiraniif gargaarsa isaaniitiin kara baay'ee kara gaa'ilaatti seenne malee ofii keenyan akkas waan nu bulchus waan ol qabaannee miti. Garuu mindaa ishiinis barsiiftuu waan taateef anis barsiisaa waan ta'eef sanaan jiraachuu dandeenya kan jedhurraa gaa'ila kanatti seenne. Yeroo jalqabaa argitan yeroo jalqabaa gaafatiin fuulduraa akkam ture yeroo sana? Egaa mana barumsaa keessa actually manni barumsaa suni naannoo mana warra shiitti baay'ee dhiyaataa ture. Yeroo sana ani immoo naannoon itti barsiisu sana irraa deddeebi'een kiiloomeetirii 25 deddeebi'ee tan barachaa ture. Kana keessatti dhimmamtee na gargaaraa turte. Nani deddeebi'ee baradhu kana rakkoon ani keessa darbu kana waan na hirmaattuuf obboleettiin kuni hoo waliin jiraanne jiruu koo keessatti baay'ee na gargaaruu dandeessi kan jedhurraan yaanni koos fedhiin koos kara ishiitti jallate gaa'ila keessa galuu dandeenya. Tole yeroon baradhu na gargaaraa turanii jettanii isin gargaaruu isaaniitii sababa isiniif kan ta'e akkasin gara gaa'ilaa kanatti dhuftaniif? Garuu innaa sana edda wal arginee mana barumsaa tokko keessatti innaa hojjannu waan dhoksuu hin dandeenye jaalalli na qabee ture. Waa'ee kanaa garuu yeroo baay'ee ilaaluudhaan ala jaalalli laphee koo keessa aanaan na'u malee ifa baasee gaafachuu hin dandeenya. Aadaan keenya innaa sana namni akkuma arge utaalee eenyu jechuu hin danda'u akka bara ammaa kanaa miti. Iftoominnis guddaan jiru. Kanaan yeroo baay'ee dabarsee booda hiriyaan nu walakkaa jiru hiriyaan koo maaliif waan kana akkanumatti cal jettanii deemtu? Ishiinis wanti si qabdu gaarii natti fakkaata. Atis immoo jaalala qabdu isaan walitti himnaayyuu akkan jaaladhuu fi akkan dhimma waliin jiraachuu akkan barbaadu itti animaayyuu ture.
inni na jajjabeessee gaafachuu danda'e. Sanarraa kaanee warra keenyas beeksifne wal fuudhuu dandeenya. Tole, maqaa keessan irraa eegaluu laata? Maqaan koo Atsada Taaddasa jedhama. Tole, Obbo Fiixasaan amma jaalalli erga yeroo dheeraa na qabee boodan isaaniin gaafadhee jedhan. Yeroo jalqabaaf isin gaafatan deebii isin laattan yookaas immoo wanti isinitti dhagahame maal ture laata? Egaa waliin turree, waliin taphannaa, waliin haasofnaa. Yaa'u akkuma isa jaalalli qabe booda keessanii waliin turtiidhumaan anas jaalalli na qabeera. Waan jaalalli na qabeef anis egaa baay'eetti gammadee yaa'u tole jedhee walitti dhufuu dandeenyeera. Yeroo sanaa tolee jettan immoo yeroo fudhattaniitu? Yeroo fudhadheera. Yeroo fudhadhee yaa'u itti ilaaleetuma haala isaa seenaan laaluu akka amma dulloome kanaa miti baay'ee bareedaadha. Qalbii nama hawwata. Kanaaf sanaan boodatti yaadeetuma turee turtiidhuma booda yaa eeyyamee fi edda eeyyamee booda karaa warraatti ergatanii warri immoo eeyyamanii walitti dhufidaniiru. Yeroo sanaa maatiitu eeyyama kenna. San isin fuulduraa maatiitu jira. Murtoo maatiin godhuudha caalaa isaa kan hojiirra oolu. Jaalalli lamaan keessan gidduutti uumamee jira. Utuu maatiin dhimmoota kana hin hirmaanne ta'e maaltu ta'a laata? Maatiin otoo hin hirmaanne ta'e nuti edda wal jaalanne immoo gaa isaanuma eegnee yoo dadhabne gaa walitti dhufuun giddeetaadha. Yeroon isin jaalalaan walii wajjin dabarsitan jira laata? Erga ankootii isiniin jedhanii booddee isin immoo yookiin ankootii erga jettanii booda yeroon jaalalaan walii wajjiniin kaadhimummaadhaan dabarsitan jira laata? Yeroo baay'ee illee miti, yeroodhuma xiqqoo keessa kan walitti dhufuu dandeenya. Yaa'u gaa'elli keenya kan murtaa'e yeroodhuma gabaabaa keessa jechuun bara 1974 keessa anis hojiirra oolee hojiirra addan oolee booda yaa'u inni gaafatee booda turuun qabnu wayim turuun qaban kan jedhamu suni dhufee bakka walitti dhufnee jechaadha. Egaa gaa'elatti yeroo dhuftan murtii wayiitu murteeffama. Gara maatii bulchuu, maatii qabachuutti dhufama. Silammoo maatiitu nu gargaara jedhanii turan. Wanti isin murteessitan garuu qabeenya yookaas immoo miindaa argannu kanaan jiraachuu dandeenya jettanii ofii keessan irratti murteessitan. Erga sana ta'ee booda haalli uumame akkam ture laata? Haalli uumame bareeda ture. Egaa namni immoo turtii keessa yeroo tokkos wanti tokko uumamuun isaan oolu. Maalinni sumsumni illee walitti buuti miti. Yeroo tokko walitti bu'uunis hin jira. Walitti bu'iinsa sana keessa immoo yeroo xiqqoodhaaf xinnoo ishii jidduu keenyatti wanti tokko uumamee ture. Sanas immoo turtiin booda immoo sana itti yaannee deebifannee har'a kunoo amma nageenyee jechaadha. Tole, gara gaa'elaatti seenuudhaaf qophiin barbaachisu jira. Isa kanaaf isin qophii akkamii gootan laata? Yeroo gaa'elatti seenuuf murteessitan kana. Qophiin innaa sana goone maal sitti fakkaate waan bilchina qabu miti. Nuti haala jiruu hawaasummaa maatii keenya waan ittiin gaggeessinu haala jiruu jireenya keenya mana ijaarrachuu waan ijoollee ittiin guddifnu akkasitti qophii bal'aa karoorsee kanan itti deemee miti. Maaliif bilchinni waan hin jirreef jaalaluma sanaan ka'ee waliin jiraachuu dandeenya, waliin guddachuu dandeenya. Daandii jedhurraa kan uumameedha malee itti qophoofnee ijoollee keenya waan guddifnu mana ijaarranna akkas jennee karoora bal'aa karoorsee ittiin seenne garuu rakkoo keessan gallu maaliif amma mindaa qabnutti rakkachuu hin dandeenyu. Anis mindaan qaba, isheenis mindaa qabdi amma ta'aa xinnaatu malee yeroo sanas qaala'insi eenyu adda addaan jiru yeroo sana barrisaa bara gaariidha. Waanuma salphaadhaan waa baay'ee bitachuu waan danda'aniif horiin qabnu sun innaa sanatti qarshiin nuti argannu sun nu jiraachisuu danda'a jennee waan yaanneef isuma qabannee karaa gaa'elaatti seenne.
Erga gaa'ilatti seentanii booddee gara gaa'ilaatti dhuftanitti amma mana qabachuudha. Amalli isaanii akkasin yaaddan jalqabaatti deemsi sana booda ture akkam laata? Darbee akkuma inni dasila siin jedhe bilchinni nu lachuu walakkaatti hanqina qabaayyu. Haala maatiin waliin jiraachuu waan salphaa miti. Innaa sana waaqayyo sin qabnu foonii yaannaa walii abboomamuu kanarratti waliin jiruu keenya gaggeessine ijoollee keenyas guddifne kara guddaatti baana jennee fageessine ilaaluu baay'ee hin dandeenyu ture. Kanarraa kan ka'e darbee walitti bu'uun hin ture. Walii abboomamuu kanarrattis naannoo kanarratti rakkoo qabnaayyuu ture. Garuu turee amma bullee gorora liqimsine dubbiin nu galaa deemutti waan sana ijoolleenis nu walakkaatti argamte dirqama ijoollee sana guddisuus waan qabnuuf ofii keenyaa jiraachuu qofa otoo hin ta'in ijoollee sanas jiraachisuu waan qabnuuf haala itti jiraannu sana sirreeffachuu akka qabnu nu galaa dhufe booda karaatti gallee waliin jiraachuu jalqabne jechaadha. Rakkoon maatii wajjin jiraatu gidduutti yommuu uumamu kana haalli inni ittiin hiikamu akkam ture laata? Amma rakkinni keenyayyuu sanarraayyuu maaliifi haala bilchina qabuun gadi teenyee ani kanan godhee ati sana gootee akkamitti kuni ta'ee jennee waliin teenyee dubbachuu dadhabuurraayyuu maddi rakkoo keenyaa kan ture. Garuu ta'uu kan qabu gadi teenyee ani kanan godhee ati sana gootee maaliif akkana ta'ee karaan kun sirriidha karaan kun immoo sirrii miti jennee wal gorsuu danda'uu qabnaayyuu inni yeroo sanatti xinnoo kara sanarratti hanqina qabna anis nan dallanaayyuu ture. Uleedhaan yaada akkasitti humnaan wanti adeemamuun ture. Isheenis immoo maaliif ani akkana ta'a dubartummaa kootiin maaliidhaanis jiraachuu nan danda'a wanti jedhu laphee ishii keessa waan jiru noormaali sirriidha. Innaa walii yaannee ana caalaa otoo hin ta'in walii yaannee waliin buluu waliin jiruu keenya gaggeessuu sirrii ture. Garuu hanqina kanarraan kan ka'e walitti bu'aatiin darbee ture. Amma garuu sanandumaa bira darbinee dulloomnee waliin jiraachuu dandeenyeerra. Mee erga walii wajjin jiraachuu jalqabdanii hammam ture laata? Waggaa meeqa? Amma waggaa 74tti waggaa 35ffaa amma waxabajjii dhufu kana finna jechaadha. Amma kana keessatti ijoollee 5 arganneerra. Tokko dhiira afaan isaanii dubara. Isaan kun hundumtuu ga'anii baratanii jaanii ishiin xinnoon ishii kana kadhuma. Ishiinis amma kullee yuunivarsiitii bara tokkoffaa barachaa jirti. Ijoolleen keenyas amma waaqayyo haa tolu gaarii irra jiru. Obbo Fiixasaa akkamittiin ibsitu laata? Obbo Fiixasaa kan itti ibsu nama qulqulluu, nama dhugaadhaan deemu, nama dhugaa dubbatu, nama dhugaa hojjetu, nama dhalootaaf yaadu, nama biyyaaf yaadu, nama maatii isaatiif yaadu. Darbee waldaadhuma ammatti hirmaannuuf illee kan yaadu baay'ee tattaafataa. Dhaloota irratti hojjetaa, hin kadhataa. Dhaloota dhaaluudhaaf baay'ee nama kadhataati. Hin kadhataa, hojjetaa, hin gargaara jechaadha. Darbee iddoo wangeelli hin seennettis yoo humnaan illee dadhabe yaadanii fi kadhaadhaniin baay'ee itti cimee itti dhimmame nama kadhatu. Gara wangeelatti hundumtuu akka deebi'u, akka waaqa argatu, akka waaqa beeku nama hojjetudha. Waa'ee walitti bu'iinsaa xiqqoo kaasnee itti deebina. Mee gaa'ila keessatti walitti bu'iinsaaf bu'uura kan ta'u wantoonni walitti bu'iinsa uuman maali laata? Gaa'ila keessatti wantoonni walitti bu'iinsa uuman walii galtee dhabuu, walii yaaduu dadhabuu, afaan waleeguu. Yoo tokko balleessee tokko gorsee deebisuu dhabuudha fi wal danda'uu dadhabuudhaaniin kanaan
gaa'elli yeroo tokko tokko jeeqamuu danda'a. Baay'ee badii uuma jechaadha. Yoo wal danda'uu baatan, walii galuu yoo baatan, wal danda'uu yoo baatan gaa'elli sirriin ta'u jechuun waliin jiraachuun maatiin tokko baay'ee hin jeeqama jechaadha. Jidduun maatiin daa'imni jidduutti rakkatti, manneen diigamaa, alleen diigamaa, waa baay'eetu ta'a. Baay'eetu ta'a maatiin adda faca'a. Kana kanatu uumama gaa. Wanti walitti bu'insa uuman walii galtee dhabuudha fi wal danda'uu dadhabuudha. Mee walitti bu'insa uumaman kana akkamittiin hiikuun yookaan gara furmaataatti fiduun danda'amu? Walitti bu'insa uumaman ganagaa amma wanta sana qaaccessanii sirriitti itti yaadanii ilaalanii maaliif kana ta'e laata? Maaliif kuni kana ta'e laata? Maaliif suni kana ta'e laata kan jedhu of keessa deebisanii ilaaluudhaan, itti yaaduudhaan, ciisanii itti yaaduudhaan, dhaabbatanii itti yaaduudhaan wanta sana hiikootti gochuun hin danda'a, furmaatti gochuun hin danda'ama jechaadha. Tarii inni yoo balleesse balleessa isaa sana ani waliin dubbannee otoo danda'ame waliin dubbachuudhaaniin, wal gorsuudhaaniin akkasitti waliin jiraachuun hin danda'ama. Maatii diigame sana walitti deebisuun hin danda'ama. Jiruu diigame sana walitti deebisuun kan danda'amu waliigalteedhaani. Waliigaltee uumuudhaaf, wal gorsuudhaan, wal danda'uudhaaniin, wal kabajuudhaaniin. Kabaja wanti guddaan wal kabajuudhaa fi wal danda'u, kan tokko jedhe tokko dhaga'u, irratti mari'achuu kana kanatu waliigaltee uumuu danda'a. Yeroo baay'ee gaa'ela keessatti wal qixxummaa wanti jedhu jira. Mee isaan kana akkamitti ibsitu? Lammaan keessan hojjettoota turtanii dhimmoonni kun yeroo baay'ee walitti bu'iinsa hin uumu laata? Yeroo sanatti hin uumamu. Maaliif nuti yeroo sana biyya lafaa keessa jirra. Wanta wangeela dhageenye waa'ee wangeelaa wanti nuti beekne humtuu hin jiru. Maalinni amma yeroo wangeela keessa naa seennu waa'ee wangeelaa naa dhageenyu haati manaa abbaa manaa ishiitiif haa bitamtuu jedha. Abbaan manaa haadha manaa isaatiif haa bitamuu jedha. Kanaaf yeroo sana immoo yeroon isaas yeroo kooministii maalii yeroo jedhamu waan ta'eef abbaan manaa fi haati manaa dubartiiniif dhiirri qixxummaa sirumaa innaa sana wal qixxummaa bira darbee dubartiin akka waan caaltutti akkasitti kan odeeffamaas ture. Yeroo sanas immoo akkas ture. Kanaaf innaa sana maaliin wal qixxeedha nuti? Anis mindaadhaan hin jiraadha, anis mindaadhaan hin jiraadha. Maan anis mataa koo danda'ee nan jiraadha jedhee wanti yaadu tokko sammuu koo keessa wanti deddeebi'u hin ture. Maalifiin waa'ee ijoollee dhiisuudhaan waa'ee mana keenyaa hundumaa dhiifne akkasitti yaadu ture. Amma immoo dubbichi immoo nu galee hundumaa waliin ilaallee dubbicha hundumaa ilaallee wanti dubbichi nu galee innis adda taa'ee waan tokko ilaalee anis adda taa'ee ani isa malee hin beeku inni sana malee hin beeku. Garuu otoo mallee ta'e immoo kan biraas illee yoo jiraate illee wal danda'anii jiraachuu hin danda'u. Maaliif amala walii duraan wal barsiifne wanti wal barsiifne hin jira jechaadha. Barteetu jira sana keessatti, gadheetu jira, gaariitu jira. Garuu waliigalteen hin uumamu. Otoo kan biraallee jidduutti uumame jechaadha namni sadaffaan yoo dhufe jechaadha. Kanaaf amma immoo edda kuni ta'e edda nama wangeelaa ta'an edda wangeela dhageenye yaa sagalee waaqatiin karaa waaqatiin akka waaqayyo jedhetti akka macaafni jedhetti akkasitti waliin jiraachuu dandeenya irra jechaadha. Nuti yeroo abbaan manaa haadha manaa isaa jaallatu, haati manaa immoo abbaa manaa ishee akka kabajju kaas ulfina laattuu fi isa jedhuudhaan isin jettan. Egaa wantoonni uumamaa turan kun utuu isin gara gooftaatti hin dhufin fuuldura jechuudha. Utuu isin hin dhufin fuuldura. Mee amalli isaanii erga gara gooftaatti dhuftanii amalli isaanii inni isaan dhiisan yookaas inni isaan fudhatan jijjiiramni jiru maal fakkaata laata? Baay'ee jijjiirama jira. Baay'ee sila sitti meera sila kaasitti ture. Uleedhanis waan tokkoonis egaa yeroo biyya lafaa jirru gaa wanti tokko dhugaatiin tokko sin jira, wanti tokko hin jira. Sanaanis kan ka'ee waliigalteenis dhabamuun egaa sanaan kan ka'een jira. Egaa namni immoo waaqa hin qabne immoo kamumtuu gurratti suusa hundumtuu dhufee kanan gootu sanan gootu akkasin gootu sanan gootu asiin waraantu achiin waraantu wanta jedhamutu jira. Sana dhaga'ama. Namni sadaffaan namni arfaffaan jidduu galaa. Ati akkasitti hin bulfattu, ati akkanatti hin bulfattu, maaliif akkana ta'a, maaliif akkas taati kan jedhutu jira. Kanaaf wantoota adda addaa dhaga'uudhaan gocha adda addaa raawwachuudhaan waliin galteen keenya baay'ee jeeqamaa tureeyyu. Egaa
innaa sana bira darbinee booda walitti otodhuma gooftaan fudhatini kan walitti deebinee yeroo muraasa booda walitti deebinee edda walitti deebinee booda maaltu ta'e seete. Gargar baatanii turtanii manaa? Amma maddeeshii amma xiqqooshee achi yaa'u ijoolleenis jidduu keenya jirti. Ijoollee jidduu keenya jirtu sanaaf ijoollee jidduu keenya jirtu sana ijoolleenis waan tokko jirti jechaa turan. Wanta bakka nama gaddisiisu wanta baay'ee si gaddisiisu waan tokko jechuu calqaban ijoolleen. Ijoolleen illee yeroo sana waan waggaa 5 waggaa 6 akkas turanii garuu umurii isaaniitii ol kan isaan jechaa turan. Fakkeenyaaf yeroo tokko nan heeruman jedheen ijoolleedhaan ishii kana kun dheengadda gaafa sanbataatii kan heerumte taqwaan Fiixasaa jedhamti. Amma nan heeruman jedheen ani si wajjin hin jiraadhu naan jette. Dhiirri hangafte dhiira inni hangafaa sun immoo innis nan heeruma jennaan ani naan jedhe. Lagni tokko jira biyya keenya lagni ceenee kara magaalaa Diilallaa kan jedhamtutti kan galan tokkotu jira. Ani yoo ati heerumtee naan jedhe bahee tanan lagatti of gata malee nan du'a malee si faana hin jiraadhu. Isa faanas hin jiraadhu si faanas hin jiraadhu naan jedhe. Bakka nan gadde baay'een gadde nan boo'een siin jedhe nan boo'ee baay'een gadde nan boo'ee. Sammuu mucaa sanaatiin innaa sana karaa waggaa 6-7 sammuu isaatiin kun jedhamuun isaa baay'ee na gaddisiise baay'ee na gaddisiise. Booda ani waaqa hin qabu waaqa kadhachuun calqabe. Yaa waaqayyo jedhe duraan addaan na hiiki jedhee waaqa kadhachaa kan hin bahe amma yaa waaqayyo abbaa manaa kootii wajjin walitti na fide walitti na araarsi. Daa'ima kootiin naan jedhu jechaadha. Namni sadaffaan jidduu akka hin galle daa'imni koo abbaa biddeenaa akka hin arganne daa'imni koo haadha biddeenaa akka hin argine yaa waaqayyo walitti nu deebisi jechaan ture. Inturreen bullee waggaa lammaffaa moo akkasitti deebinee walitti araaramne. Deebinee walitti araaramne edda walitti araaramne booda inni immoo barachaa ture achittis deemee barachaa ture asittis immoo kolleejii barachaa ture Finfinneetti deddeebi'ee barachaa ture. Bakka hin dhufne hin araaramne edda bubbulleen booda amma jidduudhaan na dhukkubnaan egaa yeroo sanaa nuti tsabala jedhu maalii jedhu kana jedhu sana jedhu amma asitti dangalee booda ka'een tsabala wayii nan dhaqe asitti tsabala nan dhaqe mana fayyisuu didee asii naannoon keenya walisoo tsaballi wayii bahe jedhanii tsabala sana nan dhaqe tsaballi sunis na fayyisuu didee deebi'ee tan immoo isuma wajjin immoo karaa Naazireet kan immoo hin deemne tsabala sana nan dhaqee tsabala sana lagiseedha yeroo dhafiif guyyaa 2 moo kamiin naamsanaatti dhaqnee achiinnaa baanu gaariidhaan karaa baadiyyaa keessa iddoon isaati baadiyyaa keessaa baanee Naazireet magaalannaa gaariidhaan innaa galu inni duraan achitti nu dhiise sun tsabala sana keessa 7 turre 7 turre 7 sana keessatti wayyoofne achi keessatti wayyoofne achi baanee bakka dhiqanni wayyoofne irra fayyine irra jennee innaa nuti gaarii yaabbannee karaa magaalaa Naazireetitti innaa gallu bakka dhibichi indaganaa deebi'ee calqabe. Mana yaalaa deeme dhibeen qabduu naan jedhu. Oma bakka argamuu hin dandeenye dhibeen koo argamuu hin dandeenye. Sanaan booda achi hiriyaansaa tokko jira. Amma walisoo keessatti dhaqee tanan akkana jedheetan waan tokko itti hime. Waan tokko naan itti himu bakka inni yeroo qabatee guyyaa murteessee gaafa akkanaa nan dhufa jedhee isatti bilbilee anatti anaanis naaf gaafa akkanaa nan dhufa jedhe. Amma inni dhufa innis waaqa hin qabu hin dhufee inni dhufee halkan tokko guutuu nurra bule. Gorsa kootti gorsa isaatti. Dhugaadhuma lafa kaa'e bakka dhugaa dubbachuudhaaf gaafa sana waaquma gaafum sana waaqni bu'ee lafatti nu argate jechaadha. Amma hin dhufee inni araaran buusee waan silaa ta'e hundumaa waan inni balleesse waan inni balleesse hundumaa akkasumatti halkan tokko guutuu taa'aa bullee nu gorsaa bulee nu araarsee deeme. Achiin inni nu araarsee deeme nu araarsee deemeen booda waggaa lammaffaa isaatti miti. Waggaa lammaffaa isaatti. Mucattiin koo kun kan dheengadda heerumte siin jedhe kun immoo asii iddoo hojii gibirnaa keessa hojjetti achitti waaqa amante waaqa fudhatte. Ishiin waaqa fudhatteerti achi hin bilbilti. Moobaayiliin innaa sadaree haaraa dhufe. Moobaayilii sana bitatte moobaayilii sanaan silkii manaa qabna nuti immoo silkii manaatti nutti bilbilti akkasii waa'ee Yesuus nutti dubbatti nutti himtee sumaaf haa ta'u jennaan. Sumaaf haa ta'u nuti hin barbaannu atumti itti jiraadhu nuti hin barbaannu atumti itti jiraadhu jennaan hin dhufti innaa boochee innaa dhufte hin boochi hin kadhatti halkan guutuu mar'achaa bulti akka biraa godhatti bakka mucattiin kun maraatte jenneetuma bakka kanuma farrajneetuma itti dhiifne hin maraatte bakka maraachee wanti ta'e jenneetuma itti dhiifne. Achi otoo akkas jettu
nu harkifatte bakka keessa koo galee na urgufuu calqabe. Inni ishiin dhuga ba'iinsa ishiin nuu kennite sun indagana innis immoo hiriyaa wayii qabamoo kan nu dura immoo waaqa argate wanti kun kan ta'e bara 2000 keessatti waggaa kurnaffaadha barana nuti waaqayyoon na argannu. Amma inni immoo inni hiriyaansaa sun immoo inni singorsa garasii mucattiin garasii hin bilbiltiin dhuftee naa dhufteen boochii halkan rafteen bultuu kanatti kadhachaa bulti. Achi bakka na keessa seenetuma na urgufuu calqabe wanti ta'e. Achi nan galateeffadha kanumaan waaqa samanee waaqa si'amanee miti beekes miti isuma ishiin natti odeessituun keessa koo seenee bakka na galateeffachuu calqabe. Amma waaqayyo galannaa ga'u kana naa ta'e kun isa naa ta'e nagaa argadhe nagaa buufnee nutis fayyinee isa duraan nu dhukkubu jechuun dhukkubbiin jechuun walloluudhuma sana keenya sana nagaa sargannee nuti sammaanis dhukkubbiinis na dhiise waaqayyo galatuun jedha. Maal argattee tiri amma waaqa kan galateeffattu silaa anaan maraattee jettaa silaa ofii keetiitti bulii jettaa maal argattee tiri amma kan galateeffattus kan akkas jettus naan jetti bakka keessa koo seeni amma na kajeelchise amma iddoo mashiin jettu bakka si fuudhetan deema jette. Si fuudhan deemtee immoo Naazireetii ji'a jaaf leenjii wayii qabu hiriyaasaa sana wajjin hiriyaansaa Adaamarraa leenjii qabu inni achitti hin jana ishiin achi silkiin bilbiltii anatti hin bilbiltii amma gaasas garaan raafame anas garaan na raafame konfiraansii wayii tureeyyu hin dhuftee yeroonsaa yeroo Faasikaati. Dhufteeti as bubbultee bakka waan tokko natti himtee ishi tole hin jedheen tole yoon immoo ani duwwaan tole yoon jedhe inni immoo waan adda addaa sababa adda addaatiin na jeequu danda'a akkamitti qophaa koo akkas ta'a kan hin jedhu bakka immoo nan sodaan na keessa seene naan sodaadhe naan jedhu inni na sodaata ani isan sodaadha inni yoon dhaqe ishii na jeeqxii jedha. Ani yoon dhaqe inni na jeeqaan jedha bakka walii galuu hin dandeenye booda akkas walitti dhufnee walii gallee bakka ani achi fixee tanan dhufa leenjii kana fixee tanan dhufa ati dhaqinaan jedhee Faasikaa konfiraansii qopheessanii konfiraansii sanarratti na fuutee dhaqxee waaqa argadhee inni immoo leenjii sana fixee dhufee torban isaatti waaqa argate. Waluma faana jechaadha torbeetti. Wal faana argannee eddasii nagaa argannee waaqayyo galannaa ga'u kun haadha maatii abbaa maatii taanee ijoolleen keenyas isaan kaanshii heerumtee inni kaan baratee hojii argatanii nagaadhanii nama ammaatti kun wajjin hin jiraannaa jeequmsi hin jiru wallolli hin jiru gammachuudha wanti tokko hin jiru jidduu keenya. Amma akkasitti amma jiraachaa kan jiru. Mee ijoollee kanaaf fakkeenyummaa isin kennitaniif yeroo ijoollummaa isaanii kana tarii sammuun isaanii yeroo xinnummaa miidhameera erga sana booda wantoonni ta'an akkam laata ijoollee irratti xiyyeeffannoo isin gootan maal ture? Baay'ee itti gammadna ture nuti. Duraani ishiin innaa dhuftee asitti boochuu waan ta'e natti dhagahama garuu maraattee jedhee waan keessi isaan galle garuu mucaa hangafa ture immoo sana dura mucaa hangafaa ture sabbata keessatti xinnoo ishii ijoollee guddisuun baay'ee rakkisaadha teekinooloojii wajjin wal qabatee haala yeroo wajjin wal qabatee baay'ee rakkisaadha. Amma inni yeroo sila yuunivarsiitii galuudha jedhu bara kutaa 12ffaatti. Kutaa 12 otoo jiru hiriyaansaa tokko abbaan isaa Finfinneedha jira amma isaan waaqa qabu amma isaan laala jedhee innaa dhaqu achitti isaan dhugaa ba'anii fi mucaan kun bakka sana fudhatee dhufe. Inni baay'ee illee akkashii sanatti cimaadhaa miti. Kutaa 12 jira garuu innaa kutaa 12 sana amma mucaan kun qo'annaa dhiisuudhaaf akkam godheeti qabxii fida akkam godheeti darba kan jedhutu immoo nu keessa dhufe immoo gara tokkoon hin gammanna maaliifiin sabbata keessatti daa'ima guddisuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf kara tokkoon immoo hin gammanna immoo baga kara mana waaqaa dhaqe immoo jenneet immoo kara tokkoon gammannaa bakka isatu kara mana waaqaa dhufe baay'ee itti gammada ture. Egaa biyya lafaa keessatti otoo waaqa namanee otoo waaqa argatee otoo sagalee wayiin dhaga'iin sirriitti seera namanuunis hin danda'amu walakkaadhum kana olii gadi bagaas maaliif ta'es maaliif hin taanes kana kan jedhu wanta akkasii nu keessa jira ture garuu baay'ee itti gammannee turre ijoolleen keenya waaqa argatan. Tole daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kun televezyiina Mo'aati. Televezyiinni Mo'aa qophii Maaddii Maatii irratti mana Obbo Fiixasaa Gulummaatti argamuudhaan muuxannoo jireenya isaanii irraa argate akkasumas wantoota isaan mudatan mudannoo isaanii
wantoota isin barsiisan isin bashannansiisan tokko isiniif dhiyeessuudhaaf isaan waliin gaaffiif deebii gochaa jirra. Kanaaf turtiin keenya ammas akka itti fufetti jira. Nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Tole Obbo Fiixasaan amalli isaanii yeroo dargaggummaa akkam ture laata? Amalli koo dasila ati warraa koo ibsiteerti. Xinnoo bilchina dhabuurraa kan ka'e nan dallana. Baay'een dallana. Obsaa'ee tasgabbaa'ee dubbii naannessee ilaalee deemuudhaaf xinnoo rakkinan qaba. Kanaan alaa namatti yaadabuu waan akkasii namatti waan dabaa yaaduu kan akkanaan qabu. Garuu nan dhugaa nan taphadhaa namaan hin lolu namaa wal lolee hin beeku uumama koo keessatti namaan baay'ee walitti hin bu'u. Garuu akkuma ishiin jettee maatii koo keessatti hubannoo dhabaarraan kan ka'e rakkoo uuman ture. Nan tura nan machaa nan dhugaa galee oollee reebuu baadhee nan tura yeroo guddaan tura galgala keessa sa'aatii dabarseen gala. Kun immoo akka ishee irratti dhiibbaa godhu baay'ee natti hin dhaga'amu. Maalii ani naan fe'ee oon galee naan fe'ee oon bahee uumana irratti dhiibbaa gochuun qabduu kan jedhuun yaada ture malee lakki ishiinis akkuma koo namaa naanani taphadhee akka bashannanee galu ishiin maaliif teessee na eegdi jedhee yaadu. Teessee na eeguu qabdii rafuun qabdu balbala saaqxee sirriitti eenyu jettee na simachuu qabdii yaada jedhu keessan darbaa ture. Garuu ammatti wanti kun sirriidha jedhee yaadu. Baay'een obboleettii kiyya akkam miidhaa ture. Akka mirga ishii irraa darbaa ture. Ishiin waa'ee bultii ishii, waa'ee ijoollee ishii, waa'ee jiruu jireenya keenyaa naa dhamaatu naa yaadduu na caala cimtuudha. Horii qabuu irrattis korbeettidha bakka. Baay'ee waan jiruu keenya otoo ishiin jiraachuu baate eessumaa gahuu hin dandeenyu. Ani horiis amma kana qabuu hin danda'u. Normaalii yaa'u dhugaa irratti nan hundaa maaliif wanti kun ta'a jedha nan jedha. Sana darbee garuu bilchinaan ilaalee boruuf booda keenyaafis akkas ta'uu qaba ilaalcha jedhuun sirriitti ilaalee fageessee ishiis immoo tasgabbeessee gadi taa'ee mariisisee mana keenya qajeelchee toora gaariidhaan hoogganuu irratti hanqina guddaa kan qabu amma naa gala. Akkuma ishiin jettee iddanii waaqa argadhee booda waa'ee maatiin kuni kan bu'uuraa'ee kan hundaa'ee waaqayyoorra seera uumamaa irratti boqonnaa 2:19-18 irratti namni qobaa taa'uunsaa gaarii miti jedheeti hewaan bukkeessaarraa fottoksee hewaan kenneef. Haati manaa akkasitti ilaalamuu qabdi gargaartuu akka taate lubbuun jireenyi namaa haadha warraa qabaachuu baatanii nama bukkee godhee nama gargaaru gaddattis jaalalattis namni nama gargaaru nama bukkee jiraate malee abbaa warraa qofaasaa jiruu jireenya gaggeessuu akka hin dandeenye beekuun qabaayyuu kanan beekne kun yeroo naa galee idda waaqa argadhe asiyyu. Abbaa warraa haadha warraa jaalachuu akka qabu haati warraas immoo abbaa warraatii bitamuu akka qabdu seera waaqayyoo irratti wanti bu'uuraa'ee taa'ee jira. Idda isa baradhee asii ulfina ishiin qabdu mirga ishiin qabdu jaalalaan ilaalee rakkoon kana duraa irratti geessisaa ture hundumaa dhiifama gaafachaa dhuguma akkan miidhe dhuguma akkan mirga ishii irra deeme idda hafuurri waaqayyoo ayyaanni waaqayyoo
na gargaare asii baay'ee hubachaa jira. Kuni namoota adda addaati barumsa ta'uu qaba. Namni namummaadhuma isaatiin ani abbaa warraati ani nama guddaadha humnan qaba jedhee haadha warraa irratti dhiibbaa gochuun qabu. Haadha warraati abboomamee jiruu isaanii akka waliin gaggeessanii nageenyaan jiraachuu akka qabanii ijoollee walakkaatti argamte sanaafis yaaduu akka qabanii ofuma isaatii jiraachuu mirgi kan kooti jedhee yaaduun suni seera waaqayyoo irratti dhorkamaa akka ta'e waggaa 10 asin egaa hubadhee amma akka waaqayyootti naannoo kanarratti jiruu fakkeenyummaa qabu akka maatii warra ebelu ijoolleen koo baatee nama narrabsitu baatee iddoo yaraan dhaabbattu maatiin keenya nu ilaalanii qabbanoofne jiruu gaarii waliin gaggeessina akka ijoollee isaanii nuun jedhu malee badii ijoollee keenya irraa argee namni takkaa nu himatee hin beeku. Na ijoolleen keenya shananu wal jedhanii naman ilaalanii. Yeroo ijoolleen keenya namoota wal jedhanii illee ilaalanii haalli isaan namarra jiran fakkeenyummaa naannoo kanarratti illee nurraa fudhatan kana ibsaa jiru jettanii ijoollee kana tooratti deebisuudhaaf wanti isin itti fayyadamtan maali laata? Ijoollee nu caala waaqayyotu gargaaraa jira. Maaliif ijoolleen keenya hundumtuu tajaajiltoota ammaaf yeroo ammarra jiranitti sadan isaanii tajaajila waldaa keessa jiru faarfattoota ishiin tokko diyaaqoniidha. Kanaaf tajaajila waaqayyoo hafuurri waaqayyoo hojii waaqayyoo galeefira. Nutis immoo iddaa waaqayyoo beekne asii ijoollee kanaa teenyee naannoo kanatti wal marsinee waan gaariin akkuma hawaasatti soo jiraanne akkuma foonittu wanti gadheen isa kamii gaa'ila keessatti jiruu isaanii keessatti guddina isaanii keessatti wanti barbaachisaa ta'e isa kana kun immoo barbaachisaa miti wal qoranna teenyee maatiin hundumtu mee waan gaarii nama xinnaan jennu guddaan jennu hundumti keenya yaadni keenya maaliin yaada kennaa jennee akkasitti teenyee marsinee walii dubbachaan turre hin mari'anna marii manatti namni hundumtuu yaada akka kennee yaada isaa gabbifatee yaada gaarii qabatee kan gadhee ta'e immoo akka dhiisaa deemu wanti marii goonuun jira. Amma gaa ijoolleenis naannoo tokko hojii kan calqaban jiru kan manaanis nurraa hiiqanii jiru. Sanaan amma eenyu jechaa jira malee yeroo ijoolleen lamaan amma heerumaniin ala ijoollee shananuu walitti qabamneeti marii taasifna mariidhanii wanti sirratu malee qoba gorsinee qoba eenyu jennee otoo hin ta'in isaan irraayyuu wanti barannu waa baay'ee ture. Maaliif akkana taatu isin nuti normaalii amma jiruudhaan umuriidhaan fagaanne malee wanti nutti mul'anne waa baay'een jiraachuu danda'a. Ijoolleen immoo teeknooloojii ammayyaa kanarraa haala yeroorraa wanti barataniif wanti gaariidha jedhanii yaadannuu gorsaa jiru. Akkana ta'uu qabdu akkanatti deemaa jedhanii waa'ee jiruu keenyaa alatti sirreeffannu isaanuu deebi'anii iddoon itti nu gorsanii isaan irraa fudhannee waa guddaa of sirreessaa turre injira qabatamaatti jira jechaadha. Mee gara gaaffiif deebii keenyaatti utuu hin darbiin faarfannaa isin baay'ee jaallattan ittiin waaqeffattan faarfannaa tokko daawwattoota keenya nu affeertu wal hirkaa fuutanii faarfannaa eenyu isiniif affeeru laata? Faarfannaa abarraa keessaa otoo tokkosaa naaf faarfatee nan jaalladha. Tole daawwattoota keenyaa faarfannaa abarraa guddataa booda gaaffiif deebiin keenya ammas akka itti fufetti jira. Nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Qilleensa bubbee jabaa si'een keessa darbee awwaala diina kootii qottee gabba geessite
karaan beekamne ni gooftaa anaan nagegeessite keekeessu kee baay'atee darii dhabeem anarra gateetti kee na baatee na jajadhaam kanarra keekeessu kee baay'atee darii dhabeem anarra gateetti kee na baatee na jajadhaam kanarra sinna keekeessee hamarraate sinna baatee yaa Yesuus koo harka keerratti waaqayyoo koo galatoomi waaqarratti galata 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 olmaan kee gooftaa narra baay'ata galata gochaan kee gooftaa narra baay'ata galata olmaan kee gooftaa narra baay'ata galata halkan utubaa beddaane atoo nagegeessite guyyaa utubaa duumessaanii fuuldura koo dabarte ho'aaf qilleensa gubaa anaaf qabbaneessite namoota baay'ee keessaa tattamna jaallatte maal gootu sitte tolee kan nama ransiifatte namoota baay'ee keessaa tattamna jaallatte maal gootu sitte tolee kan nama ransiifatte sinna geeggeessee hamarraate sinna baatee yaa Yesuus koo harka keerratti waaqayyoo koo galatoomi waaqarratti galata 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 olmaan kee gooftaa narra baay'ata galata gochaan kee gooftaa narra baay'ata galata olmaan kee gooftaa narra baay'ata galata galaana dura kootee hirtee kan na ceesiste uleeti ka keetii jine obbaastee na galchite argeera gargaarsa kee na wajjiniin ta'uu kee usee walitti qabeeni al tokkicha siif naadha guyyaa dhufee naanna'uuni gargaarsa kee dubbadha usee walitti qabeeni al tokkicha siif naadha guyyaa dhufee naanna'uuni gargaarsa kee dubbadha ana jecha tunaakaka ana jecha tunaakaka ana jecha tunaakaka ana jecha tunaakaka sira hundaa guutuudha qodaanee koo simbaarsaa yaa abbaa oolmaa koo galata 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 olmaan kee gooftaa narra baay'ata galata gochaan kee gooftaa narra baay'ata galata olmaan kee gooftaa narra baay'ata galata mudannoo isin hin irraanfanne yeroo dabarsitan kana keessatti wanti baay'ee isin gammachiise yookiis immoo wanti baay'ee isin gaddisiise yaadannoo ta'e immoo waan isin qabdan tunu qoodani. Wanti baay'ee na gammachiise maaliif yeroo baay'een jiruu koo keessatti
waggoota 50 oliin dabarsee otoo gooftaan argitin otoon yeroodhaan gooftaa argadhee san qaqqaba kan jedhu baay'ee natti dhaga'ama. Gooftaa otoon argatin jiruu baay'ee dabarsuun koo bara baay'ee dabarsuun koo miidhaa kanarratti qaqqabsiise natti dhaga'ama. Keessa koo eenyuna jedha. Maaliif amma akka ijoolleen faarfattutti akka ijoolleen utaaltee waaqa galateeffattutti yeroo ammaa keessa xinnoo lapheena qaba. Otoon yeroo dargaggummaa kootti yeroon utaalee sirriitti waaqa galateeffachuu danda'u otoo waaqa argadhee kan jedhu keessa kootti hin dhaga'ama. Kanaan ala garuu wanti na gammachiisus immoo turuu buluu baruma dhumaas haa ta'u dulluma keessas haa ta'u waaqa argachuun koo baay'ee na gammachiisa. Wanti kana caala na gammachiisu tokko illee hin jiru. Na akka foonitti namni gaafa fuudhu namni gaafa akkasii gaafa horii argatee waan akkasiin na gammachiisa jedha. Garuu gatiin qabu wanti biraa waaqa argannee wanti biraa hundumtuu afee keessi keenya boqotee nagaa argannee jiraachuun keenya waanuma qabnutti bullee nagaadhaan rafnee kaana. Amma namni dhufee eenyuun nu jedhu hin jiru, namni nu jeequ hin jiru, wanti nu jeequ wanti laphee keenya cabsu tokko illee hin jiru. Galgara rafnee kurruufne ganama kaa. Kuni gammachuu eenyuun nuun argamne Waaqayyoon nuu kenne. Kiristoostu laphee keenya keessa bule malee namni baay'een yaada bulaa, boollarra deemaa bulaa, abjuu gaariin argu baay'ee rakkoo keessa deemaa bulaa. Nuti garuu Waaqayyo arganne wanti na gammachiisu nagaa qabna. Maatiin keenya nagaa qaba, nuti waliin nagaa qabna. Rafnee kaana wanti keenya hundumtuu tikfamee nagaadhaan ollee galla waan qabnutti jiraanna. Kanan na gammachiisa baay'eetti. Waaqayyo sinaa eebbisu. Mee dhumarratti dhaamsa isin dhaloota kanaaf qabdan maaltu jira laata? Dhaamsini ani dhaloota kanaaf qabu dhaloonni kun illee amma akka bara keenya barmaatilee adda addaa wanta dubbisanis guutee teekinooloojii irraas wanti ilaalan waan jiruuf sammuunsaa yaannisaa bal'achaa deema. Nuti yeroo sana keessatti kitaabni dubbifne irraas waan gaa'elaa waa'ee maatii haala jireenyaa hawaasummaatti gaggeessanii wanti beeknu hin jiru. Waanuma gabaabaadha baranne saayinsii goggogaadhuma isaa baranne saayinsuma sana beekna malee haala jiru hawaasummaa akkamitti jiraachuu akka qabnu nageenya keenya akkatti maatii keenya akkatti guddisuu qabnu namni irraa barannus teekinooloojiin irraa barannus kitaabni dubbifnus baay'ee waan hin jirreef baay'ee sammuun keenya yaanni keenya bal'achaan turre. Yeroo ammaatti garuu namni carraa guddaa qaba. Sirriitti dubbisee sirriitti obbaree iddoo kam jira jedhee of ilaalee dafee waan badii yoo qabaate badii sanarraa of deebisuu. Ammoo waan gaarii irra jiraate waan gaarii sana jajjabeessee itti cimee karuma hundumaa keessattuu mariin baay'ee gaariidha. Mariin tajaajilas manuma Waaqayyoo keessattuu mari'atanii waliin dubbataniiti waan hundumaa wangeelli mataansaa naa labsanii mariidhani namatti dhaqanii walii galaniiti waliin dubbataniiti. Kanaaf namoonni jiruu isaanii keessatti waan baay'ee mariidhani otoo hiikanii natti tola. Dhaloonni amma ammoo mariidhani bilchinaan wanta adda addaa ilaalee wanti gaariin kana qabannee deemna. Kun immoo gaarii miti jedhee aadaa abbootii keenyaa kan gaarii ta'eef kan gaarii hin ta'e adda baasee beekee kan hudhee nama qabu gatee waan gaarii immoo qabatee bahuu qaba. Kana keessatti egaa bilchinni maatii ammas dhaloonni amma jiru kuni waaldan sirriitti kanarratti barsiisuu danda'u qabdi. Waaldan kan akka keessanii NGOs ta'ee waaldan iddoo adda addaatti hojjetu
waa'ee maatii haala maatiin ittiin bulu haala maatiin ittiin gaggeeffamu maatii baay'eetu rakkoo keessa galee kanaan wal diigee manni diigamee ijoolleen alatti bittimtee afti. Kanaaf waaldaan adda addaa kanarratti sirriitti hojjechuu danda'uu qabu. Nuti warri arginee gaarii isaa gadhee isaa argines barsiisuu danda'uu qabna. Dhaloonni karaa kanaan yoo waan gaarii kana qabatee akka deemu waaldanoo barsiifte malee gaafuma sanbataa dhaqanii achumatti waanuma achirraa labsamu qofa dhagaanii gaa'ela gaarii jiruu maatii gaarii gaggeessuun hin danda'amu. Waa'ee maatii haalli maatiin ittiin gaggeeffamu maatiin akkatti waliigaluu danda'u barsiisuu danda'uu qabna. Hawaasni sirriitti dammaqee amantaadhaan qofaa miti. Warrumti amantaan gaggeessines haala jiruu isaanii ittiin karaa gaariidhaan gaggeessanii barachuu danda'uu qabu. Seektarri hundumtuu kan mootummaas ta'ee kan amantaas ta'ee kanarratti hojjetan hawaasni nagaan yoo jiraate nagaan biyya tokko keessatti uumama misoomni hojjetama. Wanti gaariin biyya kana keessatti jiraachuu danda'a. Bu'urri misoomaa yookiin bu'urri biyya tokko maatii. Maatii irraa ka'eeti maatiin sun innaa walitti qabame immoo biyya ta'a. Hawaasa ta'a akkasitti babal'achaa waan deemuuf maatii tokko irratti akka ammas hin hojjettan kanatti yoo dhaabbileen hundumtuu hojjechuu danda'anii waliigala biyyi keenya karaa gaariitti bahuu dandeessi. Dhaloonni akka keenyaa unkuramee amma ijoolleen daandii irratti baatee rakkoo adda addaati hojii dhabeeyyiin baay'atee kan jedhe kun maali wal qabata yoo jenne jigaastii maatii irraa kan ka'edha. Maatiin akka hin jigne mootummaanis amantaanis irratti cimee hojjete gaariidha. Guddina biyya keenyaaf misooma biyya keenyaaf nageenya biyya keenyaaf bu'uura ta'uu danda'a jedhee yaada. Mee maqaa keerraa eegallu laa? Maqaan koo Obbo Fiixasaa jedhama. Maatii Obbo Fiixasaa akkamittiin ibsita? Maatiin koo nama jaalalaati. Nuuf waan fakkeenya ta'anii isaanirraa waan baay'ee barannaa wal danda'anii jiraachuu jiruu keenya keessatti gaa'ela keenya keessatti jiruu isaanirraa waan baay'ee barachaa jirra. Maatii baay'ee gaariidhaan nuuf. Fakkeenyummaa isaanirraa argatte baay'ee si fayyade mee tokko yookaan lama? Gaa'ela isaanii keessatti wal danda'anii jiraachuu tokko naa dubbatu tokko cal jechuusaa wal kabajuu isaanirraa waan baay'een gaa'ela koo keessattis kan isaanirraa baradha. Mee gara amala isaaniitti yommuu dhufnu akkaataan isaaniitti waliin mari'atan yookaas immoo akkaataa isaaniitti waliif gaaffiif deebii godhan akkam laata? Yeroo baay'ee maatii keenya keessatti hundumtuu walitti taa'eet walitti dubbata. Waan jirus xiqqaas ta'ee guddaas ta'ee walitti qabamneet haasofna. Waan maatii keenya keessa jirus waan badaa ta'es waan gaarii ta'es waliin dubbanneet waan sirreessinaa waan itti fufnus akkasumatti itti fufnaa waliin dubbachuudhaan kan baran hundumtuu xiqqaanis xinnaanis waan ofiif dubbatachuu qabu dubbatee sirreessuu kan qabu sirreessee akkasitti barre. Dhumarratti wanti ni dubbachuu barbaade dhaabbata televezyiinii muhaa kana baay'een galateeffadha. Maaliifi uummanni Oromoo carraa kana argatee hin beeku. Afaan keenyan dubbanne afaan keenya dagaagsine amantaa keenyas karaa kanaan gabbifanne waa'ee jiruu maatii fi akkatti maatii gaggeessan kana irrattis akkanatti dhaabbanni kanaan dura nu gargaaraa ture hin jiru. Isa kanaafi ani baay'een isin galateeffadha. Kana dura labsii sagantaa jedhamu Elshaadaa irratti hordofaa turre Dr. Qees Gammachiis baay'ee labsii isaatti wangeela lallaba isaatti baay'ee lubbuun keenyatti gammadaa ture. Haati koo amma kan biraan dhageessu
Televezyiiniin ishiin itti fayyadamtu isa qofa ture. Amma immoo bal'inaan yeroo guutuu fudhatee waan dhaabbata eenyu televezyiinii kanarraa tamsaasamu baay'ee itti gammadaa jirra, baay'ee itti ijaaramaa jirra, lubbuun keenya baay'ee ittiin fayyaa jirti. Wanti kun cimee daran eenyu jedhee akka Waaqayyoo sin gargaaru nutis immoo amma humna keenyatti yaadanis ta'ee wanta adda addaatiin sin bukkee dhaabbanne kun uummata Oromoo mara qaqqabee tajaajilli kun babal'atee biyyattii kanarratti waan guddaa bu'aa guddaa akka buusu abdiin qaba. Waaqayyo sin faanaa ta'u eebbifamaan jedha. Tole kabajamoof jaallatamoo daawwattoota televezyiinii mo'aa qophii maaddii maatii irratti magaalaa Sabbataatti argamuudhaan mana obbo Fiixasaa Gulummaa fi adde Atsadee Taaddasaatti gaaffiif deebii nuti waliin gochaa turre asuma irratti goolabna. Torban qophii biraatiin walitti deebinaa amma torbanitti turtiin keessan nu waliin haa ta'u.